kabajamtoota furdiftoota Oromiyaa Global Media Corporation kanneen biyyaaf biyya keessa argamtan nageenya keenya bakka jirtan maratti sana qaqqabu jecha kun qophii ijoolleeti. Egaa guyyaa irraa mana barumsaa Adaamaa sadarkaa tokkoffaa Gadaa Michilleetti argamuudhaan manni barumsaa kun dhaloota qaruu keessatti gahee isaa haala akkamiin baachaa jira kan jedhugaa kan waliin ilaallu ta'a. Isin amma xumuraa qophii keenyatti nu daawwachaa nu waliin turan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuudhaan isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Maqaan koo Daawit Kutaa jedhama. Kan hin baradhu kutaa tokko manni barumsaa koo Gadaa Michilleedha. Kan amma isin dhiyeessu faaruu 1 2 3 4 5 haa barannu barattoota koo 6 7 guyyaan torban tokko wiixataaf kiftaata roobiif kamisa jimaataaf sanbata kaumarratti jilbata kan boqannu sanbataaf jilbata yanota ganne kanu wiixata na barumsa ko siin jaaladha hin barfadhu guyyaa tokko siin jaaladha hin barfadhu guyyaa tokko. Maqaan kiyya Karimaa Adam jedhama. Kan baradhu Gadaa Michillee kutaa sadaffaati. Kan amma isin dhiyeessu faaruu barumsaati. Maqaan koo Boontuu Badhaasaa jedhama. Kan baradhu Gadaa Michilleedha. Kutaan koo sadaffaadha. Kan amma isin dhiyeessinu faaruu barnootaa. Barumsi anniisaa sammuu namaa cimsa beekumsa dabarsa muuxannoo gabbisa meeshaa qaroominaa hundee dagaagina ibsituu dukkana galmeessituu seenaa barnootaaf olkaanaa riqicha tokkummaa mancaaftuu dootummaa farra wallaalummaa oomishtuu beektoota safuu yaa barnoota. Ati butteen baddu kuftee sin caccabdu atoniin haatamuu hirkoo bara ibsaa nama muraa siddaa nurii dheera nuriin sin janneera kan jabaatee barate ijaa qalbii baate addunyaalee qorate saayinsii faa hubate rakkoo ofiis furate barnoonni bu'aa qaba hamilee kuufee ol qaba kufeel qaba kanaaf ati dhaga'i barnootaaf ol kaa'i. Maqaan kiyya Musaa Mustafaa jedhama. Kutaa 3 keessa walaloo walaleessaa gurra na ergisaa gurra qofaa miti afaan hin callisa. Walaloo mata duree kiyyaa barsiisaa koo yaa barsiisaa karaa agarsiisaa ibsaa addunyaa dungoo dukkanaa hunda gorsitee hunda obsitee barsiiftee lammiitee fakkeenya gaarii taate bu'aa ba'ii taate imaanaa badhaate ani hunda gadhu asirraa hubadhu akka ga'ee koo taphadhu maqaa keemuu ni waamaa karaa keemuu ni deema ati naa jiraadhu kana gaa'ee gaddoon jetteen dhaqa waan naa geeffattaniif baay'ee galatooma. Ashama akkam jirtu hundumti keessanii rabbiin eegamtanii kanarra geessanii nagaa sin gaafadhaa naguma keessanii naaf jiraadhaa hoggaa kuma rabbiin isin haa eegu hagadhuma kana caala dubbii koo isinitti hin guddisu kallattuma walaloo koo isiniif haa dubbisu namticha sannaayama isa abbaa kobbortaa mata duree walaloo koo gara finfinnee koottaa maqaa eenyummaa koo boodarra hubatta. Taphadhaa hin mukaa'inaa addana teessaniiti finfinneedha yoo ta'e biyya abbaa keessaniiti biyya Oromoo walga'ee funfatu tumaa bunaa biyya qajeelaa dooyyoof kan warra tufaamunaa birbirsa gooroof boolee isaama fooqiin bareedaa coqorsatu irra ture dulloon keenyatu dheeda finfinnee irraa baqachuu miti egaa itti baqachuun gamna magaalaa keenya irratti nus guddaa ta'uu qabna finfinnee irra hin godaannu akka duriif kaleessaa inni argaa keenya jibbu haa godaanu maleessaa dachee keenya gadhiisnee maal eessatti baqannaa magaalaa keenya irratti afaan keenyaan baranna galmee seenaa gaafadhaa kan hin himne jiraare mana barnootaa kana dhiiga Oromooti ijaare finfinneetti hojjechuullee ani baay'uman jaalladha garuu manni barnootaa afaan Oromoo hin jiru ilma koo eessan galfadhaa jettanii kan yaaddoftan fagoof dhiyoo teessanii kunoo har'a jigeera hundee yaaddoo keessanii gara finfinnee koottaa yoo barbaadan hojjedhaa yoo barbaadan daldala fulbaanatti ilmi keessan mana barnootaa gala intalli keessanis afaan hin beekne hin xaxxu abbaa caada ishee malee minnoo mindinnoo hin naxxu walaloo kiyya asumaan xumuree warra na dhaggeeffatan galata isaanii maaliin ibsure
boru dhaabbatti gabayaan hiruutaa warra na dhaggeeffataniif hundumaa mee harkanaaf rukutaa. Walaloo barreessaan hangammachuu badhaasaa mana barumsaa Gadaa Michillee keessaa yaadaaf qeeqa yoo qabaattan koomentii naaf barreessaa yoo isinitti tole amileen na geggeessaa. Kallattiin hin seenu gara walalichaa akkam jirta qomoo ilma oromtichaa haga'u nageenyi koo bakkuma jirtanii baga nagaan dhuftanii hundumti keessanii dhiifama naaf godhaa hoduu sin dheeressu maqaaf eenyummaa koos boodara dhageessu dheerinnis gabaabaa akka muka qalloo mata duree walaloo koos oromiyaa bal'oo oromiyaa jennee si faarsina biyya keenya jennee ittiin of ibsina biyya hayyuu qaraa dandeessuu waamaraa homaa sin dhoowwanne hundaasiif kenneera koottaarra jiraadha oromiyaadhaaf hin qabu maa rakkoo gara laafummaadhaan hin qabdu isheen fakkoo dacheen kee ta'uudhaan hundumaaf mijataa hunduu sirraa dhugee sumarraa soorata hunduu sirraa dhugee sumarraa qicata kennee fiira waaqayyoon hundumaa qixxeessee yoon kan biraatiinuu walishee fakkeessee biyya qeerroo qeerransaa kan ta'an isaan foollee oromiyaan keenya bar haadha ilmaan coollee gootonni kee hedduudha akka biyyee lafaa eenyu lakkaawwame eenyu immoo hafaa dachee haadha margoo kan taate lalistuu gannaaf bona lafaa kan margaan uwwistuu biyya gaarreen dhedheeroo biyya tulluuwwanii haroowwan babal'aas kan akka laggeenii madda turizimii kan qabdu hawwata lubbu qabeeyyiin marti sumarra jiraata dachee qabdu taate holqa soof umarii gootota keessaayis kan akka agarii dhalootas ni qabda kan hin qabne nagarii kan ittoolee galuu hundumtuu galgalaa daangaan oromiyaa hin qabu balbala oromoonni marti kan hiiku rakkoosaa sirni gadaa qaba hundumaafuu caasaa odaa jala taa'ee kan wallole araarsaa oromoon eebba malee hin beeku abaarsaa hiddi muka jalaa hidda biraa xaxee walaloo kootillee asumarratti fixe mana barumsaa Gadaa Michillee sadarkaa tokkoffaa kutaa 8ffaa daree afaan oromoo keessaa walaloo kootillee asumatti hin geessaa maqaan kootis Qonjitiyyum jedhama waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Ashamaa akkam jirtu hundi keessanuu alaamanni nagaadha marti keessanuu warri biyyoo jalas jirtan biyyoon galabaa isinitti salphatu warri dachee irras jirtan haraarri isaanii isiniif haa baay'atu mata duree walaloo kiyyaas dhugaa jedha tarkaanfii miila hayyuu wareega egeree kaayyoo mul'ata akaakayyuu guduunfaa harmee faayyoo dhugaa gaaddisa aadaa iccitii dhiyaaf barii hawwii gabbisa yaadaa taliila bishaan carrii akeektuu milkaa'inaa dhugaa agarsiistuu ifaa egeree soora lubbuu dhugaa galaa gootota ogeessa farra cubbuu dhugaa mootii moototaa dhaaba fi utubaa jiru jabeessituu dagalee qabbaneessituu turuu bareechituu sagalee walaloo walaleessaa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti afaan hin callisa walaloon kiyya mata duree isaa onnee birbira gootuu qilleensa las jettu waqtii hunda kan caaltu jalqaba fulbaan antuutti bagannaa waamamtu waqtii boonaa xumura saadaas qilleensa keessa dansaa nama gammachiisa bishaan kan booryee sitilillaa ta'ee dumeessa haqamee hurriinsa sammee qa'een haxawamee hundaa hojiif dhimee hundaan dardaree qo'iinsa qoree midhaan asheetee dacha'een ulgeeffate magariisa uffate waan dhageeffataniif baay'ee galatoomaa. Maqaan koo Faanos Zannaban jedhama. Kana nan baradhu kutaa 3ffaa afaan oromoo manni barumsaa koo Gadaa Michillee jedhama. Kanaan isin dhiyeessu hibboo lafti mana yaabbate. Qoradhu soqadhu. Ala galamoo mana gala. Alas mana gala. Fiigaa dhiigaa. Dhiiguun fiigu. Qorii. Hin arganne. Dhokkee. Argatte. Hibboo maasan gamaa atarra facaase. Hin qoratiin soqadhu. Urjii. Argatte. Hibboo ani asiin si kaa'e maal tachiin si ba'e. Qoradhu soqadhu. Qoradhu. Ala galamoo mana gala. Alas manas gala. Uffata. Hin arganne. Nama. Hin arganne. Biyya si keenya Finfinnee. Finfinnee koo argadhee maalan nama. Finfinneen biyya jaalatamtuu biyya kabajamtuu deebiin danquu. Hayyee jalqaba irratti heeyyamamtuu ta'uu keessaniif guddaa galatoomaa maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii. Galatoomaa isinis barsiistuu Masarat Dhaqqabaan jedhama.
barsiistuu afaan Oromooti. Egaa akkuma beekamu mana barumsaa Gadaamichillee keessatti egaa daa'imman kana of barruu afaan Oromoo keessatti akka isaan aadaa isaanii safuu isaanii baranii fi egaa ijoollee kana dudduuba qopheessuudhaan egaa kan isin argamtanii haala akkamiin ijoollee kana kan isin aadaa isaanii akka baran kan isin taasistan? Egaa ijoollee kana barumsa keessatti waa'ee aadaa isaa akka baran yeroo hunda ni shaakalchiisna. Akkasumas akkuma ammaa kana ammoo adda isaaniitti ba'anii ta'u akka waa'ee aadaa isaanii barreeffamaanis ta'e afaaniin shaakal ni taasisna. Egaa kanuma sagantaa adda addaa baasnee raawwanne waa'ee aadaa isaanii barnoota keessas ni jira. Barnootaan alas immoo sagantaa barnoota afaan Oromoo keessatti keessumattuyyuu waa'ee aadaa isaanii akka baran yeroo baay'ee shaakalchiisna daa'imman. Gara fuulduraatti akkamiin ejjechuuf yookiin immoo dhaamsa qabdan akka mana barumsaa kanaatti? Gara fuulduraaf egaa kana dura qophiin akka kanaallee isinillee dhuftanii nu ilaaltanii hin beektani. Nuyi garuu sagantaa adda addaa qopheessuudhaan ijoolleen keenya diraamaa maal walaloo hojjetanii akka dhiyeessanii akka mana barumsaatti ni taasifna. Amma immoo erga isinillee dhuftanii too haala kanaan qophii keenya kana deeggartanii nuyi gara fuulduraa haala gaariidhaan barattoota keenya shaakalsiifne waan kana caalaa bal'aa ta'e qophii kana caalaa bal'aa ta'e qopheessinee akka ijoolleen keenya jajjabaatan taasifna jedheetaniin yaade. Kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation sagantaa kanarraa waa baay'ee barachaa itti bohaaraa itti bashannanaa akkasiin turtii nu faana taasisan abdii guddaa qabna. Torban qophii biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaatti nuuf tura.